Asham, 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 asham. Ay, asham, ay. Yeah. Way dubbi addaati bar. Dubbiin addaan moo qabdi? Guyyumarraan guyya. Meeqoota. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya hundi keessanuu qottaame invite share godha. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan. Ha? Jirtu isin. Jirtu dubbiin jajjaba bo. Dubbiin jajjaba. Sigale? Osoon karaastaa qabu iyyuuti kanuma molaaxaatu narraa jeeseetti qaadhimaa isii tokko molaaxaa beekta. Qaalitti. Osoon ka rifeensisaa fuularra ciisuun barbaada kanaan molaaxaa kiyya bira taa'ee juuti. Molaatummaan kiyyaa hun harkaa du'ee jette. Osoon jijjiga deebisan. Maarree deebisan jennee nuti ilmaan abbaa gadaatu dachii qabate jennee nuti. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee isinummaan ijoolleen keessattuu ijoolleen naannoo biroo ta Oromoo sheer godhame Harargeen bar sheerii tanallee hin beektu. Sheerii tanallee walii godhuu hin beektu. Ummatuma addaa tokko alhamdulillahi rabbil alamin. Waa hundattuu na shakkara jeeme kheyrumaa fi jennee. Sheerummaan tunuu waan akka sheekka abbutaa agartee yoon isaan tokko sheer godhan bakka sheekka abbutaa birrii bileena harkatu sheeruma tanan godhan sigale. Dangashaa fi mangashaa fi qiddisti jalaa sheer godhan isaan dhaqanii. Ichi jalaa sheer godhuun gaaruma ta'ee osoo jiru. Ala yaa Rabbi ya Rabbi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. May invite share guys. Sigale. Invite share may dhimma diradhaa duban. Dhuguma kiyyaa bareen sobaanii beekta. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu. May invite share godhaa yoo jenna. Isaan isa dhaqan sigale. Gulummaa fi beekanii maarree jalaa sheer godhan sigale. Maaliif sabboonummaa isaanii olii isan ka'a. Yaa labbiinti. Mee isin Oromoonni sheer godhaadha. Waliin gaggayaadha. Dhimmi diradhaa dhimma Harargee qofa osoo hin ta'in dhimma Oromoota guutuu laallatu. Warri sheer gootanis galatoomaadha. Warri sheer hin godinis invite fi sheer qofa osoo hin taane invite illee godha. Sheeyni dhufee utigaa qorannee gabbuunee sigale. Kaabaa kibbaa maaltu deemaa jira maaltu dhugaa ololli deemu kun hangam takka dhugaa maalirraa ka'ee sigale. As dhufee jenneeti gartee qoranneeti waan jiru dhugaa jirtu gurra isin buufnaa jechuudha. Irra dalaydan isin dhiiftan isin mirga keessan. Sheekka abbutaa wanni inni beeku maali? Informationa qulqulluu caasaa isa fayyadamee gurraan isin gahuudha jechuudha. Dhimma gartee federaal irratti soggiin dubbaddu'an waan inni anarra dubbadde takka baatii takka booda yoo akkam ture baatii takka boodattuma dhuftaa jechuudha. Dhimma namicha kana amma dura dubbaddeetiin ture gaafa gartee inni wannajuu takka yaaboo afaan Oromollee dubbatuu nama dhoorkee ijoollee afaan Oromoo dubbattuu hunda hojii keessaa yaasaa jira gurbaan diradhaa kuni jenna. Biyya Khadiir Jaawar bulchuu obboleessu qaanfadhu naan jaan ayyee ni nuseesii gale. Arra garteetti dhuftanii gartanii jechuun soo saniifuu waan hin beekuu fi informationaan qaburraa isinii daddabarsuufiin dhufee dhimma diradhaa kanarratti gartee gaqqabnee dubbachuu qabnaa jechuudha. Sigalee gaqqabnee kun ammaas Harargee qofaa miti. Isin hundaaf qaanidha. Gaafa Moyyaalee fudhatamtu Harargeen gartee dhiiddeeti.
muyyaalee abadan himnu harkaan baatu jettee jechuudha. Gaafa baaleedhaan nutti ol seenuu barbaadan abadan jettee Harargee dura lafaa ka'ee jechuudha. Arraas Oromoonni hundinuu gaafa Dirree Dhawaan bahuu deemtu, gaafa Dirree Dhawaan fudhatamuu deemtu, Dirree Dhawaan maaliif fudhatamuu deemti jettanii gartee Oromoonni hundi gamtaadhaan osoo wal qooduun ta'in sigalee teenyatuun gosaanuu wal fixxe amma gosa dur maqaan beeyni hunda kunoo abbaa gadaatti tolchanii baga waggaa maarreensi ga'e baga isaan biisiidha waa'ee gosarratti. Isin Oromoonni dachii teessanii falmachuu qabdanii jechuudha. Dirree Dhawaan teessanii, Dirree Dhawaan ta Wallaggaati, Dirree Dhawaan ta Wallooti, Dirree Dhawaan ta Jimmaati, Dirree Dhawaan ta Iluuti, Dirree Dhawaan ta Oromiyaa 11ti, ta Arsiiti, ta Baaleeti. Yoo Dirree Dhawaan baate si qaanama malee, Oromoo guutuu waliin qaanama malee, ta gartee gosummaa wal qooddu, ta gartee wal jala yaatee wal arrabsitu. Mee namuma na jala deemee na arrabsu laale. Namuma hangaasaa jala deemee arrabsu laale. Mee numa laale. Caluma ji eeysa dhalatee eeysa numa laale sigale. Sabboonaa Harargee, sabboontuu Harargee. So kanneen dhiisi. Ifuu quban qaban biyya dhiisi ifuu quban qaban ijoolleen Oromiyaa guutuudha. Awwanniin ifi boonu takkaa ilma gosaan taane, takkaa ilma gandaan taane, ilma Oromootii jechuudha. Yoo Wallaggaan rakkoon dhuftee namni dura dubbatu ana, yoo Jimmaan dhuftee namni dura dubbatu ana, yoo Baaleen dhuftee, yoo hara Oromiyaa guutuu hunda Matakkaliin dhuftee, Walloon dhuftee namni dura dubbatu ana jechuudha. Isin hundi raganaa baatanii jechuudha. So saniifuu isin Oromoonni maal gootan sheer gootanii Dirree Dhawaaf sagalee taatanii jechuudha. Dirree Dhawaaf sagalee taatanii jechuudha. Siile saniifuu walii daddabarsaadha itti seennaa jechuudha. Mee duraan dursuudhaan maaltu maal tahee warroottan Oromoo keessan beeyne dubbii tana keessaan isinii ibsaa jechuudha. Dursa osoo waa'ee dubbittiin dabrin dura. Osoo waa'ee gartee namticha Dirree Dhawaa bulchuu kana gatte isiniin dhiqin dura mee maaltu maal tahee. Heer maal jedhaniin egaa wanti sun heer isse jedhaniiti wanni takka UNESCO galmooyte jechuudha. Wanni sun Jabuutitti hin kabajamne, Jijjigatti hin kabajamne, nama 30 barbaade jee baay'ata baasee namichi Khadiir Jowar, Khadraa Jowariin jaanani, Khadraan Jowar sigale Dirree Dhawarratti nama wali qabuu ture jechuudha. Achirratti gartee galmi keessan asirratti isinii haa ijaaramu jee dhagaa bu'uuraa lafa kaa'eef. Osoo Oromoon har'a Jijjiga dhayitee galmi keessan haa isinii ijaaramu jette galmi Abbaa Gadaa Jabuutitti haa ijaaramu jee har'a dachiin buqqa'u jirti. Osoo galmi Abbaa Gadaa gartee wantatti haa ijaaramu juu waalaikum salaam ziizo galmi Abbaa Gadaa osoo Jijjigatti haa ijaaramu jee har'a Oromoonni Jijjiga keessaa qaqqalamu jiranii jechuudha. Dheengadda hanga gartee namoonni fedhii isaaniitiin ka'anii bakka waan biroo dabalamanitti Soomalilaand isteenni tokko Oromoo guutuu walii qabdee xaraydee fiddee daangarra nuuna ku jirti jechuudha. Osoo har'a nuti gartee daangaa keenya keessaa Soomalee takka buunee gartee wadallootiin garaa gurguddatuun tan hoogganoota Oromooti jettanii isin jala yaatan tun uleedhaan gartee akkamitti uummata nu keessa jiru jettee nama cafeetti jechuudha. Jalaa gubbatti rakkoo qabnaa jechuudha. Keessaa rakkoon nuti qabnu ta Harargee ta addaati jechuudha. Harargee bahaa afaan keessaa. Harargee bahaa jechuun haga ammatti magaalaa guddittii hin qabnu. Waan ajaa'iba sitti ta'u. Mee magaaluma Harargee bahaa guddittii naayim hin jirtu jechuudha. Sigale. Sadarkaa tana keessa jirraa jechuudha obboleeyyan. Osoon sadarkaa tana keessa jirruutti Oromummaan isinii wajji falmachuu jirra. Oromummaa jecha isinii wajji iyyuu jirra jechuudha. Namichi Khadraan Jowartuun fuuteeti kursii Oromoo 5 osoon Dirree Dhawaa'uun kennin, osoon Dirree Dhawaa'uun mallatteessin, osoon Dirree Dhawaa'uun godhin maal godhuu eegale. Nama afaan qabu, nama dubbachuu danda'u,
nama isa saaxiluu danda'u dursa haa maallaqaan bitee sigale hanga ijoollee yuutuubaraan baatutti maallaqaan bitee kaan gosaa walirra jaaree sigale dura Oromoochi keessa jirtu tana tokkummaa isaanii caccabsu seenee jechuun hanga diiyaaspooraa Minisootaa jiruun baatutti. Kadirmoo saayibii kadirmoo hulbata wajji nyaannee guddanne halli malee keessi inja sigale kadirraa mucaa bar ganda keenya haajara maarreen dhalte haajara Madiina dhalte bar saayibii inja dhufe. Yaa hoggi ilaaltu nama guddaa sigale wanni inni haasa'u gartee waan siyaasaatii miti. Ichi wajji dhalan ichi maarree taane ichi kubbaa wajji taphanne ichitti maarree mitirkishoo barqaadhi maamichi yoo wanti ture durriyyee maarree kadruushee maarree siinja sigale ummatuma akkamii sigale namummaan keenya Harargee kun ummatuma akkamiitu ajaa'iba takkaan sijjeessa jechuudha abbuleessa. So dura kana hunda walid dawwaleeti tokkummaa ijoollee dirdawaa tana caccabsu seenee jechuudha. Amma namoonni gariin saatanaa dhabamsiise nagaya boo saatanaa aangoo qabdi bar kursiin Amaaraa bar gaafa Soomaleen bulchitu biyya san kaantibaan Soomaleedhaa kursiin Amaaraa takka qofa bar arra kursii Amaaraa lama godhee jechuudha Oromoo irraa muree. Takka saatanaa kenneeti takka ta duraan gartee seeraan jirtuuf sani amma lama kuno abba feetan gaafadha kursii itti aanaa hunda tan duraan Oromoon qabdu hunda khootaa Oromoo kursii 5 kenneen siin jechuu jira buleessu bakka beekamtuu bakka ijorraa waajjira investimentii arra eenyu bulch silaa khootaan ka Oromooti jechuu arra nama biroo hoogganu jira jechuu sigale arra nama biroo hoogganu jira jechuudha. Namichi kun akkanatti gartee Oromoo tuffatee Oromoo caccabsuu ture jechuudha Khadiraan Jawaartuun. Sigale kun Kadirii miti Khadiraadha malee. Sigale Khadiri jechuun bar nama faana tolu nama gartee deemsa tolu haasawa tolu hujii tolu kana bar Khadiri jechuudha. Sigale tun Khadira malee sigale Khadiraa Rabbinu qaddare malee sigale tun gartee wanti injamtu gartee beeruma Harargeerra guuran kana wajji walid dhaye jechuudha. Dhiiraas tanuma akka beeraatti kinuu kaani memma community wanta Harargee laala warra Harargee filansan maarree baga gammadde khoree maarree keessa galte eenyu dhiiroo jennee hunu asnuu fidan mayram maarree baga mitirkisho abo kun dhiira ta'uu noolu amma numeen hunu as fidan kaddo beeruma nu tarrisa dhiiraas kanuma akka beeraan nu tarrisanii so saniifu dhiira waan hin qabneef amma maal godhuu qabna Khadiir kajuu kana raafuunee Khadiraa jennee kenninaafi jechuu maqaa Khadiraan tu wanni isiin goote kursii Oromoo tana fuutee itti shananuu sigale shana kursii shan guutuu Oromoo agabsite koota Oromoo fuute kan Amaarri takkaan kennin kan Soomaleen takkaan kennin kan warra Dabuufaa warrachi keessaa kursiin qabne sigale gurraan baruudhaaf hiree Oromoo fuudhee kenne akkuma kun hiree Oromoo Amaaraa olii tan akka hiru jiru inni daqasanitti hiru jira jechuudha Khadiraan kun sigale yoona waan kana hijibe Rabbiin tokkichina ragaadha. Isin hundi warrichi keessa jirtanii fi warri information qabdan warri waan sirna kana sirri keessa beetanii beetanii jechuudha namoota gartee oduu dhaga'uu faaree ta'uu malchiisaa jechuudha sigale so saniifu eega Oromoo tana facaasee fixe kaan gosaan facaasee fixe boodarra dhumarratti biyya gurgurutti as deebi'e dursa hannaan lafa qabate sigale hannaan eega lafa qabe maatii isaa hunda fuudhee simminto naqee obboleeyyanii jaartiidha maarree maatii isaa daldalan naqee cufti isaanii paasaboora baafatanii tattaan siinjan paasaboora biyyala yoo xiqqis takka biitti wanni takka khikiritti jette xayyaararra jiranii jechuudha nama baay'ata ummataatiin sigale nama baay'ata ummataatiin beeraa akima fidatu jechuudha Ameerikaa sigale ummata gartee ummata asikke isa dawani koridara jaarra mitirkisho isinii tolchina maal isinii tolchina jani asikke isa dawaniiti sigale ifi maal godanin vacation hajji dhaqan
سيقال حجي بر نمني دليل أكتشوف توبة تشوف ربي ستقرتي توبة ديبوف لك جنان إسام فاكيشن أف لك نيجي سيقال سيقال فاكيشن أف لك نيجي فرنساي هو دبي فان دي سخايسانيف دبي فان بر إسانيف كأينا بر دبي أما أمني خينيا يا ربي دبي نجيس يسونا رخالة ما قرتي زهري بودربو فتي يا ربي تكتي دبي وما نجيس يا ربي خد تخن إسان ديس بريفاستي ده كنينيا تاني تيبه بريفاستي ده نما هنگتك كوفت يجتشو خدران تسيل خدران جوار تما دريدوا بولشتون نما هنگتك كوفه إفرت قلبه إفولا ليجتشو سيل إيرو نمني هررجع خوالي ردولا وليف كبجان كبو مي هابولتو أمنيني ساركو إيبتي هادفتو مي مالتو غرتي نما دورا باسي ندبسي جنتي الجيتشو تريجيتشو سيقال الرهيريسي فيديتي كبجيجيتشو فرستي اوفر مالي فيريسي دي كبجمون برباجيسي دتشي أورومو لفا أورومو هندورو أورومي الرتي هير إيسين كبجمو مالي برباجيسي سيقال لفا ببالي فنان درانيس نجرتي نبيتن سومالون نتشرا في أميدوفو سوماليلان دراهي مخينا ميكا في أمتيدوف تسينجان مالي سياتنا الرمالتو مالتي برد الردوا فالمتشوانا سينجان جان سومالي قدو اندرا في أمتيدوف تسينجان سيقال في أدتي أفتي سينجان سيقال أجرت إيغا غرتي استاديو مخيست انجوي قدن بربك كما لغا بورا إني خايخون بر باركي علي برا جلابر باركي علي برا دكتور علي برا جتشون بر غا أورومو برتي وان إني تهي إسنوني بيتن وركي أكا مكته بودر علي برو مسانون غوتو تيغرتي باركو متناو بودر أغاسا سومالي جيجيرا في جيجو سيقالي أغاسا سومالي جيجيرو تايجو سونو تنمني خينيا already دبيسا في نمس الديتا في بلغا دالا جلان باني قفتاني جيجو سيقالي برا مد إيرات أبني تيغرتي بيرنو في لجراني بر سيقالي سيقالي سانيفو واني سين قدو قبدن واني سين أرمون نقوتون الربيخو قبدن نو درمدا درمچوي سين غافة جرايج أكا دين قد غافة جمانو رامورن أكا غافة دين قد جما فان نقبن ورر خرو مخانياتو جتنين نقفلتن سنيمتي دبين دردوا دبي اسن هنداتي أرمو قوتو تكانو namni dirredawa dhaqee gaafa dirredawaadhaa fooqiin jaarratiin hin jiru naannoo Oromiyaa guutuu keessa namni dirredawaa fayyadamee kara Jabuutiitiin Suudiin ce'in hin jiru sigale dirredawaa jechuun lafee duyda Oromooti bakka afran qallo irraa biqiltee aabaawoo irratti hin dhaadannu tana Oromiyaatti hin dhaadannu tana bakki gartee abbootiin teenya dur itti nu abuuran lafa dirredawaa tana jechuudha dirredawaa fi Oromoon seenaa addaa waliin qaban سلاسيدان جارمو أوروميا خيست تغرتي إدو قبصو إدو بيكم توداف كان سيدان جارمو تاتي دردواف جارما دردوا سان الرخدران دبرسيتي خدنتي جيجو غرباو واللالان واتك كم بينك قبل الرافودني خنمني براتيف برومسن قبو mucaa isaa barate maqaa isaa himaan qaani jeetiin usu jiramal gurbaa maqaa isaati university baratee fi gaafa eebaa inni dhaqee wanta khoofiyaa fi kaayim beeka wallahi billahi tallahi wallahi namichi barumsa waa takkan qabne maayimin sigale khagaraasa malee gartee seenaa irran kaayatin bara inni bulche Oromoon kursii shan dhabdee bara inni bulche gartee Oromoon gabrummaa deebitee gartee Oromoon gartee dirredawaan kennamtee osoo nama gartee Oromoof dhimma mutaate osoo nama seenaa isaatiif dhimma mutaate sigale arra gartee ozoon inni bulchuu joolleen Oromoo hujii dhabdeechi keessa rakkatte
Jolle Oromoo tuffatee qeeroo Oromoo ta'een gadda cabxee baytee sigale tuffatee mana hidhaanii dannaqeeti itti murteessise qeeroo Oromoo saatanaa gabbaasee aangorra kaayee aangoo kenneefi jechuudha. Sigale ani siniifiin hima gartee namni tokko gartee ummanni OPDO kun nama warra faayidaa opportunist faayidaa isaanii arkannaan bineensa si gurguran boo biyya teenya isinni beeytanii bar nama akkam waraana kennamee biyya teenya mee nama akkam liqoon bargodhan biyya teenya sigale hundi keessanuu ni beeytanii mee nama akkam liqoon bargodhan biyya teenyatti namuma akkam liqoon bargodhan sigale nama bira taa'u nama barandaa galu dayyuusa bakkarraa deemuu fi bakkatti deemuun beeyne bar waraana aboo abalu manurraa kennaa jedhanii bar hoggii waraana kennaan dhufte hoggii takkaa liqoon bar kennaan dhufte mee nama akkam kennan naannoo teenyatti akkas godhanii bar sigale dayyuusaa fi gartee nama humaan beeyne nama gosa gaarii hin qabne nama gartee bakkarraa deemuu fi bakkatti deemuu hin qabne sigale kana waraana kennanii bar biyya teenyatti hund gartee gaafachi dhaqee baratee gaddee beetti waan ati goote sirraa bahaa jechuudha wallahi naannoo keenyatti OPDO ta'uun keessaa waa harargeeffatti akka gartee nama gartee amantii jijjiirrate qaaniidha OPDO ta'uun harargee biratti wallahi abaa'oo woboo kanaan beekaman sigale maal jaan hoggii waraana kennaa maarree kennaa miitirkishoo kennaa jedhanii asin nu keessaa nama bira taa'uu fi nama gartee humaan qabnee fi gartee wanna nafirraan dhalate kana qabanii dirqiin oosanii firraa kennanii jechuudha. Waan dabeessa akkanaati rabbi arraqa sababa qeeroo Oromootiin guutuu isii ta Itoophiyaa bulchitu sana guutuu isii gale aangurra rabbi ol baasee jechuudha. Bakka yuubar mees OPDO maqoma dhawattee dubbattu arke Oromummaadhaaf sigale bakka yu soo kun dabeestichi wanni gartee dirre dhawa jaamtu gartee dhiiga isaa keessa jirtu bar sanuu ama tokko hafeefi bar khaadir manguddoo tan akkam godhasiin jaa manguddoo tan fidee maallaqa kanatti darbee nyaachisee abiyyi bira dhaqaati yoonii fi gartee Khadiir Jawaarnurraa tutti hingarree waan deemu takka asii waan faarsee bulaan isaa oofu tokko faarsee bulaa mataa isaa jaarrate yoo Khadiir Jawaarnurraa tutti akka dirre dhawaan Khadiir Jawaariin ala jiraachuu hin dandeessu sigale akkas jechaa turanii bar sigale kitaaba seenaa isaa barreeffadha jedhee isaa kitaaba barreessu gaafa kitaabni abiyyi deemu san gaafa idaamuun deemu jiru san inni ni kee ya labbinti akka waan humna qabdu haatee kitaabaan barreeffadha jedhee mataa isaa kan Turkii dhaqee dhaabbatee dhufe filiilii san akkana godhaa ka'ee ganda keessa ogiinni cee abiyyitti gadi dawwaleetu wadala hudduu qabattee manatti hin deebitu jennaan hayyee gooftaa koo jeetu ol deebiisinya sigale so amma dawaan isaa eenyu Shimallis sigale Shimallis kuteewu jaanii aangorraa hojjetan jaanii dubbiin hangam takka dhugaan beeynu sigale yoo inni sun dhugaa ta'uu baatte yaameettumaa bar biirootti Shimallis nama seetee isa kanaati sigale bartanaafiin ganamaan Shimallizii fi abiyyi dachiin warqaa gurguratanii wanni injuu kunumaa keessa hin jiru dakatanatti aangoo qabaa jechuudha. Amma kursi Oromoo san deebisii yoggii jedhanii walgahii guuturra gaafannaan nama ammaa booda kursi tanarra deebise ammaan dachirraa ari ammaan aangurraa ari hajee qiyaamaa kaayisiin jedhan nama kana oggii ol naqu oggii qoratuu deemu kaadiree isaa tana guutuuf telefoonarraa gartee poolisoota rabbitti fedhe kanaan fattashiisiisee irraa guursiseeti sii gale fattashiisiisee fidee gartee arrabsa oola jan akka waa wantiiti waa takkam fiddanii maarreen hangootanii mitirkishoo hangootanii jaajan sii gale yoo waa takkam fidne mee telefoonaan ol laqe haasagaleen teessuun gabbaatu Khadiraa Jawar sigale meyo waa takkam finne telefoonuma walgayii teessan namni haaseenu hayyamiif
sigal akkasitti abbuus kaadiree godhaa keessattuu Oromoo fa'a diredawaan kilaastara afur qabdi Oromooti kilaastara afur keessaa kilaastaroota jaldeessa jaamuu jira Soomaleen itti dhufteeti gaafa Soomaleen bulchitu maqaan jaldeessa jaamu kun Booranarraa dhufee nurraa jijjiirii jennaani Soomaleen adabadhaa jettee ariitee gaafa Soomaleen kaantibaadha qaallicha kanadha ifnaan ammoo qalaadamoo maal jee jijjiiree jechuu afaan Soomaleetti nama hangas takka seenaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru maqaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru jechuudha arra garuu ifaan ifatti gartee hoottaa galma gadaa as ijaaradha aadaa teessan guddifadha biitti teessani seenaanis wantaanis teessani jee seenaa isaanii hojjeteefi sigale arra gartee Hararge irratti duulan taane bobbaayisaa jira jechuudha Jolle Hararge ni beektan jolle isa saaxilaa turte hangam takka gartee wallaalaa kana jala godhee maallaqa nyaachisee hanga inni rakkisaa ture hanga inni cinqaa ture ni beeytanii jechuudha sigale arra warruma isaa jecha nama rakkisu sanirra mana gurguree jechuudha dirra dhaa guutuu sigale barnuti khun mana diiga jenneetutti ya khabiyya gurguruu dhufnee bar kanuma dirra dhaa guutuu gurguruutu dhufnee bakka tashaxaalle uje sigale hay mee Oromumaga maalumaan rabbi afaan nu qabe bar ugaasota hayyoota beeytotaatu gartee hoggii heeriisee san kabajanii fixan booda bakka takka geeffatanii walgahii addaraasha keessa geeffatanii bakka Mustafeen jirutti bakka Ordiin jirutti sigale hayyoonni sigale hayyoonni Soomaloota gaafatanii jechuudha hayyoonni Oromoochi jira abbaa gadaa khajaamuchi jira maarreen Oromoochi jira mitirkishoon Oromoochi jira sigale tunundi afaan qabattee tetteesii jechuudha hadraan joortuun indiif ture cufa manatti hirte maallaqatti hirte sagalee isaanii waraabde sigale hindiiftu jechuudha sigale saniifuu akkasi confidence hin gaafata mee abbaan gadaa Oromoon Harargeen qabdu silaaw abbaa gadaatis hin qabnu khadireedha kan abbaa gadaa janii oofan tokko sigale sun abbaa gadaan jaamu amma Harargeen namni qabdu isinii fi rabbii tokkicha qofa isin warra na laalu kana qofa sagalee teenya tana sheer godha waliin nuugaa sigale rabbiif jecha sigale hayyootan qabnu abbaa gadaan qabnu cufti wohuma fi butachuu liqimsu sigale mee gaafa Harargeen jimaa akkasii rakkatte namni keenya haga ammatti obboleeyyan kiyya nuu beeka nuti ijoollee dhalootachi beeka waan goonu dhabnee rabbii tokkichatti iyyuu jira sigale waan goonu dhabnee rabbitti iyyuu jira warri buqqa'ee sun hundinuu barandaa namaa jala jiru jira warri dheengadda gartee jimaa gurgurachuu dhorkanii buqqisan sun guutuun barandaa jala jiraachuu jiran Harargeen tun gartee Harargeen baatun ta Harargeen lixalleen ciroo qabdi magaalaa gudditti ciroo qabdi saniifu mee Harargeen baa magaalaa guddoo takka hin qabnu jechuudha gaafileen Oromoo takka mee hayyoonni Oromoo mee hayyoonni Harargee tokko gaafii takka kaasee jira mee abbaa gadaa qabnaa jettanii abbaan gadaa tokko gaafii Harargee kaasanii jira mee manguddoo qabna jettanii Sheekh Maarree baaba miidirkishoo milliyoo jettanii jala horiitanii mee gaafii Harargee takka maquma kiyyaa ilmaan kiyyaarra isiniif biyya bulchaa magaalaa gudditti Harargee takka naa kenna jee sheeytichi tokko gaafatanii jira sigale jech aboo bar dhiira laali qeensi balaa ifaan bar nageenyi buu qaba sigale waraanni dhaabbachuu qaba namni keenya dhumuun qabu dhiira hidhamtee tetteessu laalibo sheekoti qeensi amaaraa tana faa laalibo qaallicha sheewwalloo kan wanti irraa kaasan sana ambar waan isa kaasaniif hin beeka waan amaara gartee bakka irraa dhufee mormeef kaasanii bar aangorra mee sheeytichuma tokko laa Harargee keessa mee sheeytichuma tokko sheeytichi waan guddaa darastichuma tokko qalubbu waa gaafatu gartanii mee abbummaa qabeenyaa tokko waa gaafatu gartanii Harargee fi waa godhaa jee
harargee keessaa dhufe sigale aboo bar ijoolleen kutaa biroo bara hospitaala jaaraa jirti maal jaaraa jirti sigale investimentii keessatti hirmaachaa jirti nama isaanii gurmeessanii bar oromoota sigale buutuu gurmeessanii oofaa jiranii keenyammoo abbaan gadaa taa'ee gosa lakkaawa jimaa kana quufe ilkee keessaa shwa wanta if guuraati sigale ilkee keessaa jimaa guurachaati maarree ichitti gaafa maarree gadaa maarree capoogi mitirkishoo milliyyoo gostee abaluuchi dhayite ala bultee kun ala jaama mitirkishoo kun ala rafee ala jaama kun mana rafee mana jaama kana sii lakkaawa taa'e sigale asiin gartee Soomalee hayyoonni Soomalee maal gaafachaa jira sin ajaa'ibsiisu lalayyoota Soomalee kan bar waan takka diina keetillee dinqisiifattee warraa barachuu qabda dhufnaan gartee walgahii dhufnaan arra Khadiir kanaa fi wanti bakka takkatti arkannee mijaanii dira dhawaa gaafatanii hoggis dhagaa bu'uuraa nuu keessu malee hin deemne jedhanii dhagaa bu'uuraa kaayyatanii jechuudha amma ganaachitti dira dhawaan tasaaniiti galmabbaa isaanii heeriisee jaaratanii ganaachii gartee heera isaanii nama barsiisan biite tasaaniiti sigale biite tasaaniiti kanammoo oromiyaa hunda keessatti as facaasanii wana oromoochi keessi jirtu oromummaan fi yaamtu tana maal godhan sigale as facaasanii jechuun karaa haramaayaati fi gaara mul'ataa kana as facaasanii hanga jala dhufanitti sigale saniifu obboleeyyan kiyya ijoolleen harargee dammaqa mee dammaqa rabbi sodaadhaa dammaqa ummata nama dammaysee ifi riba deebee taanee bar gaafa duraa dagartee oromoonni nagaan tattaasan dammaysine oromummaa tana walitti hine teenyaa riba jechaanee bar maali qiyaamummaan nu qabatte maali gaxaantummaan sigale maali abbaan gadaa keenya gartee maaliif hin dubban hayyuun keenya maaliif hin dubban bakka bu'aan keenya maaliif hin dubban sigale nuutu faca'o amma warra khadraaji wartana fa'a mormuu jira jechuudha angosatiisan tanaaf gosaan diigeeti biiroo tana keessatti hojjettoonni kun gosa wal cireessiin jedhan sigale hoggi ijoolleen ichi information kennitu an koree jiddu galeessaa koree shanan keessaa inni nama dubbisa sigale waan gandee xixiqqoo tana keessa warra isaa wajji dalagu koree shanan keessaa inni nama dubbisa wallahi billahi ummata kana hundaa'u diigee kursii oromoo kami kennite jenneeti horeen teenye irridduullee dadhabne kaabnaan jansi namichi ijaa gurra dhabee siin jan quufee Khadraan Joortuun sigale amma harargee bar maqaan iyyaamnu bakka bu'oota harargee hundi dhalaa waan ta'eef kanaas Khadiir Joorozoon hin taane Khadra jijjiirree jechuudha akkasumallee abiyyiin gammadu waan ta'eef Khadra jijjiirree jechuudha kanaas maqaan isaa Khadraan Joortuun sigale ummatuma oromoo kana gurrattiin qicattu siin jedhan ati oromoo taanaan afaan oromoo dubbannaan si majalaa dubbatu siin jedhan saatanaa dhabamsiise mitirkishoo dhabamsiise saatanaa aangoo hiriif guututti saatanaa hoogganaa jira sigale takkaa gaafa ambiti bulchituu Soomaleen dhugaa sun amma diradawaan ama shanitti jijjiiramu inni amma ama shan qofa boodanii kutaa sigale koota oromoo takka namni dabarsee kenne isa malee jiru gaafa dhaabbafeeta yoo kursii tanatti khaasan siinjan baaraddaa'e maraate siinjan sigale utaalee qiyaamaan taate sigale soo saniifu oromoonni biroo sagalee teenya tana nu dhagaya keenya kun sabboonummaan guutteetii gartee waloo quban qabu sabboonummaan tun bari yoo si guddatte vaayirasii sittaati harargee irratti hin argan sigale harargee irratti hin argan sabboonummaan guuttee keenya kun gartee waloo quban qabu sabboonummaa keessa bar gosaa wal qoodu jira adda wal fudhatee tattaa cufte aboo mana eenyu wal geenya mana maarree wal geenya kaarra mana gosa isaanii dhaqanii baay'een gadde harargeen sadarkaa tana gaddeebu
harargeen dheengadda gartee michuu baay'een qabaa lixa biiftuutirraa dhaamsa hoo gahiini Oromoota maraan jettee gartee Oromoota maraaf waamicha goote agoobara tokko jalatti sigale kabbadaa fi Maammaduu hunda qorii takka keessaa wajjin nyaachifte arra uggii fi qorii takka keessaa wajjin nyaachuu dadhabdu gosaanisii wal qooddu gartee ifittiin qaanfadhe dhugaa uumaan ju'u wallaale humna qabaadhee ummata kana gartee manguddoo gandarra yaatee ijoollee imoon jaartee maallaqa amma warri gosaan Oromoo adda guuru kun beeki maallaqumarraa nyaachuu deema malee wallaahi gosa tanaa quban qabu beekan gosa tanallee hin fayyadu bar sigale warri gosaan harargee ciru kun warri gosaan harargee adda guuru kun maallaqumarraa guurachuu deema intala maarree ilma meetirkishoo maallaqarraa to'a sigale eega maallaqa guuttati booda kuta abalu damiin abalu garaat abalu maallaqa keenya fuudhee kute aslii nu dhaqqabi farasliif addawwala barrakkinu masaanitu anattu dawwalatanii nimatanii bar dura doktara silitti himan ammaali gosa himattu san keessa yooniin hin jiraanne sigale anna beekanii ana badan gosan ta'u sigale ana Oromoo guutuudha sigale saniifu sadarkaa tanarra jirra isinummaan sagalee teenya tana sheer nu godha ijoolleen Oromoo tanaannoo biroo dhimmi dirra dhawaa dhimma keessa waan ta'eef sigale gartee waliin nu dhaqqaba waliin nu gayaadhaan isiniin jedha amma yoo na jalaa sheer godhan gosti isaaniitti dawwalti jechuudha maaliif gurbaasan jalaa sheer godhan maali gurbaa gosa teenya arrabsu jira bara namma qeequttiin jira bar guutuu bar gosti guutuun ta'isaatis waliin gurguramu jira gosa tiyyaa fi tasallee walumaan gurguramu jira kanumaanan isaan hundaa falmu jiru sigale kanumaanan isaan hundaa falmu jiru keenya kanan na dhawanii jechuudha sadarkaa sanirra jira jechuudha sadarkaa gartee mataa ol qabannee dubbachuu qaanfanne bakka aan Oromoo tiyyatana qabadde Oromoo guutuu sagalee ta'uu filadhee jechuudha maaliif yoo gaddeebitee kanaa sagalee taate kun gartee intala teenya irra duulta gurbaa keenya irra duulta jee ichi as dhufee garee jaarratee natti as dhufaa jechuudha yaa rabbi lubbuu barakkatti dubbannu wallaallee bar obboleeyyan amma kadraa joortana gosummaa gartee biyya alaa tana gartee ka waliin dubbifnee jira yoo ati kadraa joortana tuyte sigale garuu beeki gosti kadraatunii fi anis walumaan gurgurachuu jira sigale walumaan gurguramu jira bar Oromoo guutuu gurguramu jira bar diredaan kunnaan bar guutuun Oromoo kutte bar sigale afran qallo jechuun bar paarlamaa Oromoo jechuudha paarlamaan Oromoo sun kutte bar sigale hay nuti maaliif galmabbaa gadaa jijjiga keessa dhayne jijjiga teenya bar osoon jijjiga osoon nuti dammaqin jijjiga nu harkaa kuttee jennee iyyuu jiraame arrammoo osoon nuti laallee garruuti dammaynee laallee garruuti diredaan kutu jirti jechuudha sigale diredaan kutu jirti jechuudha qaani osoo Jabuutiin amma teenya nama hundaa beeka ta Oromooti sigale osoo Jabuutii dhaynee nuti galmabbaa gadaachi jaarra jenne kam nu godhan osoo Jabuutitti galmabbaa gadaa jaarra jenne sigale amma bakka dire dhawaa kana khoturbaandiin seentuunii fi bakka qulfi hunda bakka amma kilaastara jaldeessa jaanii maqaarraa jijjiiran kana beeki qulfiin dire dhawaa ichi ummataaf kennee jechuudha soomaloota kanaaf kennee jechuudha inni aangoo isaa malee Oromoon tun ilma keenya achirra jira miitirkishoo teenya hudduu teenya achirra jira siin jetti hayagaa ilma keetii achirra jira haa gurguratu mirga qabaame namni gartee jijjigaa'u kaminnu harkaa baati jee waywaachuu jira namni gartee yaa rabbii khaaliqa jijjiga kamit deebifne jennee yaadu jira
qoy hoggi dhufee dirredhaa handhuratee hoggi si fuudhe Oromoo guutuu tuffatamee beekadha. Khadiraan Jowaar Oromoo guutuu tuffatamte. Ani sin guutuu fi waamicha godha malee Harargeen kophaa waamicha godhuuf hin jirtu. Akka jirru waan beeynuuf sigale akka jirru heesoo keenya waan beeynuuf bar namni garaan dhukkubuu fiigee dorgommiin seenu fiigichaaf. Maaliif garaa keenya keessa beeynu gosummaan nu ciran gandummaan nu ciran maaliin nu ciran sigale. An waa'ee gosummaa tan amma duraan irraa dubbadde waajjira Shimallis gaafa intala caaltuu isaanii tanarra duulan nama Harargee Minnesota tanaa fi Suudii tana hundarraa hanga biyyatti manguddoo Shimallis afeere. Sigale wanni kun waajjira Shimallis irraa haati jeetiin ijoollee teenya keessa hundaan itti himee dadhabe dhiise. Harargee gosa dhiisiiti sigale Harargee biratti Oromoon hundi tasibbeena bineensinuu ka isibbeena sigale. Or Harargee kasi gaarii Harargee kasi wal jaalattu Harargee kasi wal kabaju tana gartee gandummaadhaan maalummaadhaan walirra kaasanii sigale. Saniifu gurgurallee ta'uu beeyta namichi gurgurallee yoo ta'e gurguruu himachaa jiru gorsi inni himatee nama shawwadaa jiru tabirooti gosa fedhe himatu. Namni tokko eega Harargee keessa dhalate waan Harargeen qabdu wajji qaba sigale. Garuu awwanniin isin hinjuu wanniin isin kadhadhu hujii isaa dura haa dhaabbannu gosa isaati maatirqishoo isaati wanni nu hunda hin jirtu sigale. Gosti isaa bineensallee haa ta'u an dhimma kiyyaa miti gosa abbaa fedhee haa ta'u gochi isaa maalii waan si fayyadaati waan waloon dhaabbannee mormuu qabnu moo waan waloon dhaabbannee deeggaruu qabnu jechuu haalaallu sigale. Mee kaabinuma dirredhaa waan isin keessa jirtu nama qoradha obboleeyyan kiyya waan gurbaan kun ittiin Oromoo jiru sanuuka islaamatti assalaamu alaykum maarri yaa obboleessu sa dhugatti namni assalaamu alaykum jee wal arrabsu nuyi namni assalaamu alaykum jee shira dalagu nuyi maaluma taane dhugatti dhiiroo abaarsa wahin nu jira du'aayii godhachuu qabna rabbii keenya firraa kadhachuu qabna wallahi rabbii keenya kadhachuu qabna. Namicha kana yoo laalte bakka ustaanni kasaan jiru lafatti hujii isaa yoo laalte akka inni nama godhu akka inni itti gandaan nama godhu akka inni itti gartee gosaan nama ciru namni tokko bara Oromiyaa irraa dhufee dalagaa achi keessatti harkachuu hin danda'u bara. Yoo ati ilma dirredhaa taatee dalagaan barbaadettee dhufte gosta misiin jaajanii gosa isaa duuba qoradhaa jaajan sigale. Saniifu nuti gosa sarraa dhimma hin qabu bineensallee haa ta'u anirran kaan Soomalee ta'e Amaara ta'e dhimma kiyyaa miti Harargee dhalatee ilma Harargeeti zaaset naagayaadha. Garuu an kaniin mormaa jiru hujii isaati jechuudha. Hujii Khadiraatiin mormaa jira sigale. Hujiin isaa arra nu fayyaddimoo nu xiqqeessitimoo nu bal'iftimoo nu guddifti hujii Khadiraa duraan dhaabbachuu jira jechuudha. So wanni Oromoon beekuu qabdu yeroo hunda kan mormamuu qabu sirna sigale. Sirna inni oofu hujii isaa waan inni Oromoo irra geggeessu waan inni dirredhaa irra geggeessu sigale. Kanaan mormamuu qaba malee dhimma isaati abbaa fedhee haa ta'u gosa fedhee haa ta'u diran kaayyan sun dhimma mataa kiyyaatii miti jechuudha. Saniifu tokkummaadhaan waan kana dura dhaabbannee akka milkooyin waan kana ammatti kaansil goosifnee sigale. Amma sigale gaafiin hayyoonni keenyaas gaafii kaasuu qaba. Gaafiin Harargeen dheengadda dirredhaa irraa qabdu deebii harkattee gaafiin Adaree biyyoo irraa qabnu deebii harkattee gaafiin Jijjiga irraa qabnu deebii harkattee sigale. Oromoonni guutuun nu duuba dhaabbadhaa nu gargaaraa sigale. Nuti nu facaasanii jiran gosaani. Nuti gartee addaan nu facaasanii nu bittinneessanii jiranii bar jaarsaa jaartii gosaa ummata gartee waliin jaalalleetii jajee waliin ciisu gosaan adda hiikanii jiran keessa sigale. Saniifu wanni godhuu qabnu
hujii jijjiiruu qabnaa jechuudha. Dubbachuu qofa, iyyuu qofa, hujjechuu qofa osoo hin taane hujiidhaan Qadiraa Jawaar irratti Harargeen eenyu akka taane mirkaneessinee agarsiisuu qabnaa jechuudha. Yoo namicha kana firraan dhoorkine karaan nubbanamee jira. Yoo namicha kana arra gartee waan kana kaansil hin goosifne dhagaa bu'uuraa san fuunee fuula isaatiin hin dhoyin. Wallaahi ganaa salphatu ta'is. Ganaa dabbaa hudduu jaartii ta'e gubbaa dhagaa bu'uuraa sii kaa'u ta'isisoo malee. Yoo isiin dabbaa bareedaa qabaatte kun dabbaan dabbaa soomaleeti Oromoon itti maluun qabdu jettee gana dhagaa bu'uuraa irra sii kaa'u ta'is Qadiraan Jawaar. Irraa dhumaan sii himu jira jechuudha. Irraa dhuma salphina keetiitiin sii himu jira jechuudha. Biyya jechuun haadha jaarti. Sigalee. Saniifuu biyya teetiif yoo lolanne waan keetiif yoo lolan waan keetiif kaatee tokkummaadhaan yoo duran dhaabban wanni ati gartee nama ja'amtee gartee lakkaawamtuu madaalamtuuf hin jirtu jechuudha. Kanaa booda adda faffacaanee walirra duulleetii miti tokkummaadhaan falmannaa jechuudha. Tokkummaadhaan falmannaa jechuudha. Maaliif ajandaan kun amma ka'ee fi ajandaan kun eessarraa ka'ee eessa dhumuu qaba? Xiyyeeffannoon keenya sabarrattiisii miti dhagaa bu'uuraa kan isaan ka'an irratti ta'uu qaba jechuudha. Sigalee. Arra dheengadda uummanni miskiinni Soomalee Puutulaandi fuuteeti olii tanatti haru jirti namni tokko dubbate. Soomaleen Oromiyaa keessa guutu Harargee keessa guutu Soomalee takka tuyinee nuti. Osoo takka tuyinee qiyaamaan nun qabattu. Akkamiin saba nu keessa jiru tuyitan? Akkamiin maarree nu keessa jiru tuyitan? Sigalee. Jara kana nuti wajji guddanne ni beekna. Isaaniif sareen tokko yoo dura xiqqoo kattichi utaalte ganaa kiiloomeetira meeqas jala utaalan? Sigalee. Ija diimtu beekan yeroo hunda isaan amala isaaniitti. Sigalee. Saniifuu uummanni wahi qabnaas maarree sheeka qabnaas maarree qabnaas hin jiinaa wanti hundinuu bitamtee jirti. Namichi bitee jira. Kaan ilmaan isaa simmintoo keessa naqeefi amma qaayoo barabbari jettan tokko tokkoon isin hima. Ilmaan shee abaluu akka simmintoon aggadu jiran. Ilmaan shee abaluu viizaa biyya alaa fudhatanii dachii gurguratanii bashannanu jiran. Galee tokko tokkoon isin daraaddaru jira garuu nam fayyadu jeetiin dhiisa. Yoo mudatte garuu itti fufnaa jechuudha. Saniifuu wannimma isin hayyoota maarriyyoo miitirgishoo baabaa meelliyyoo jettanii jala horiitantuun hundi bitamtee jirti adeera. Wanni ati qabdu miskiinota wal qofa qabnaa jechuudha. Wal qofa qabnaa jechuudha. Wal qabannee wayyaanee uni moonee jechuudha. Qadiraa Jawaar qooqqee tana dhiise. Sigalee. Nuti gaafii teenya nuu deebisaniif eeyna. Nuti gartee ganaadha gartee arra numaatu ilma keenyaatu. Angorra dhufee Qadiraan Jawaartuun gartee ilma keenya wayi arra gaafiin teenya deebuuf teessee eeyna. Inni biyya guutuudha gurguree jechuudha. Maalumaaf galmi ichi ijaaramuun maaliif barbaachise? Heriisee galmi guddaan maaliif ichi ijaaramuu barbaachise? Waa'ee Jijjiga keessa maaliif galmi gadaan ijaaramne? Sigalee. Jabuutii keessa maaliif galmi gadaan ijaaramne? Sigalee. Saniifuu wanni godhuu qabnu, wanni beekuu qabnu nuti yoo wal taane yoo tokkummaa qabaanne abbaan fedhe nu roorrisuu danda'u. Abbaan fedhe nu roorrisuu danda'u. Gurran kennina warra isin dura dhaabbatuu fi warra gartee waan kanarraa isin faalleessuudhaaf gartee gosaan isin dhufan gandaan isin dhufan irra guddaa gartee mucaa biyya teenyaati mucaa qaxanaa teenyaati wajji dhalannee guddannee kubbaa wajji taphannee maarree amala akkanaa qaban uummanni dirreedhaa kun amala isaanii keessaa sii galee. Waan akkanaati yoo si gayyaanis dhiisi. Kanneen akka fedhanaa jiran warri mi'aa dachii beeku nuyi. Hay. Adeeroo barugii Harargee baa magaalaan guddoon isii sayyattee ijoolleen bahana ijoolleen naannoo Oromiyaa tabiroo nagaafatte bar mataa kana ganna cabaa bar isaan jaare. Hudduu Qadiraa Jawaariin jedhamu mee isaan jamee naa hima. Hin jirtu jechuudha. Saniifuu namicha kana dura dhaabbannee mormuun
Oromoo guutuu fi gartee deebii taati yoo waan kana milkaawan dhageeffadha viidiyoo tiyatan ol kaa'e yoo waan kana milkaawan tattee aantu mooyaaleedha an dhugumaan siima yoo arra diradootti Soomaleen kan milkooytu taate ganamtiitti aantu mooyaaleedha beautiful city magaalaa teenya bareedduu diradawaa jedhanii dura gurguddaan isaanii hundi poosti godhu jira jechuudha already waan lafatti haasawan xumuratanii jiranii jechuudha namichi gartee ifuuni gurgura kun aangoo saatiif kanuma akka Abiyyi aangoo maraate siigale boo namni bar aangoo caalaa saba saatu isaa caalaa bar seenaa saatu isaa caalaa bar aangoo ni dhumtii bar ish maali moqon aangoo bar borurraa buuta bara abaluu bar gartee bara waan akkanaan nuu ta'e bara abaluu bar kanaan nuu ta'e bara abaluu bar milkii tanaadtu diradawaa dhufe jettee ijoolleen ganda keetii hundi kattiin dhaadattu ijoolleen kubbaa hojii taphachuu turte hundi kattiin dhaadattu goota malee akka namni mataa sittiin gaccabu akka namni mataa sittiin qaanfatu sigale namni waa yaadu namni waa beeku tokkoon godhuu jechuudha saniifuu harargee dammaqi ati ma Jawaar farra duulta sigale Jawaar farra duulta meeta olii sanittu madiisiyo ganduma kee keessatti ifirra duulime nama ifirra duulee if mo'atee nama biroo irra duula teetumaa ifi injifadhume sigale mee magaaluma gudditti takka uummadhume sigale tamisoomaatu nagaya ta horiidarii nagaya bar jarri waa harkateeti horiidarii irra godhachuu jira mee ati maalirra horiidarii godhatte shayxaanni si haa horunjuu mee maalirra horiidarii godhatte mee diradawaa dur gartee addunyaa tanarraa akka Suudii yaanitti kutaa biroo hundaatti yaani biyya quufaa biyya gartee namni itti yaa'ee fooqii irraa ijaaratu arrabar mangallaa shayxaanaa fakkaatti sigale mangalluma shayxaanaa tanaa fuudhanii maaliif tunuu asteeysii jedhanii gurguranii bar gaafii ugaasonni yookaan abbootiin gadaa heeriisee gaafattee abbootiin gadaa Harargee fi jettu maaliif gaafachuu dadhabde gaafii sheekotiin Soomalee gaafattee maaliif sheekotiin Harargee gaafachuu dadhabde waay nuti maal sodaan maaltu afaan nu hidhe isaanuu gartee konfidensii waan fedhan gaafachaa jiranii nuti maaltu gartee akka gartee gaafiin dhiyeessine maaltu nu godhe amma Shaashamanneen dhuftee magaalaa teenya guddoo haa taatu jedhanii yoo dhagaa buuraa haan dhugatti dhagaan buuraa sun har'a achi ni jira dhugatti yoo Jimma keessa fuudhanii haanichi ni jira Naqamtee keessa yoo haanichi ni jira hanga nuti du'oo asumarraa nu laalaasi gale arra wanti gartee sabii Turkii firra keessa san sigale akka waan rifeensa qabu sabii Arabootaa tan Turkii irra haanii maallaqa ummataatiin firra haayee dhufe san filee arra gartee mataa ol qabattee Kadiraan Joowar diradawaa gurgurtee sigale hay barboo nuti oggii dhaadannu barra nuti ana ilma diradawaa jennaa bar hay maaliin dhaadannaa ugana hay diradawaa jechuun bar nama Oromoota guutuu haqatti qabaan siin jee bar nu qofaa miti sigale saniifuu Oromoonni naannoo biroo nu wajji dhaabbadhaa nu bira dhaabbadhaa waan kana hanga milkooytutti hanga gartee galma geessee wanni kun hundi ichi haate gaafiin jijjigaa ka'uu qabdimma qeeroo fi qarree Harargee keessattuu dhage yoo ati haate Oromoon biroo irratti gargaarti yaa dhamaatota sigale yoo ati lafaa haate yoo ati onnatte eeysa khuttan meekhee shamarran keenya faan onneen teeysan sibiila eeysa khuttan maaluma taatan sigale hin kuntuutan yoggi inni sirra taa'ee jimaa afaan guuttatee taa'ee biiftuu maarree jee qasiqa wanta si godhu kana isin hin kuntuutanii khayfal maddu yaa wasayticha diradawaan fudhamtee jettanii Khadija khaddoo jee yoggi inni jimaa quufee sirra ciqilfatee taa'u kana sigale
saniifu wanni isinju wanni isin kadaddu lafaa haa falmadda mirga keessa falmadda mirga keessa yoo isin falmattan oromoonni biroolleen nu gargaaraa jechuudha nu cinaa dhaabbataa jechuudha sigale saniifu dirre dhawaa heer isen abadan ichitin jaaramu dhagaa buuraa sanillee fuudhaa darbaachirra bobar gartee shiraatu deema maarree deema miitirkishoo deema jennee barka kan namni keenya cafa qabu kan namni keenya soomalee keessattuu soomaleen bannu wajji nagaa ante isii bar sigale osoo likkiitti garsiifne sigale arra wanni sun hin taatu beekadhu bakka deemtutti oromoo yoo jaamte ati kabajamtaa bararra khutaa hundarra barra oromoo caalaa bara amaaraa fi tigree hunda kabajamaa bar ish soomalee keessa bar jara kanaan nurra kabajamaa bar hibeeytan joolleen karaa biyya arabaa kana faayaatan eenyu kabajaa harkata sigale maaluma rabbinu godhe koyinuti hay guyyoo asumaa boonya guyyoo asumaa yina amma miira keessa galeetiin jira live irraa bahuun qaba ummanni ararge salphina mana teessee simattu kana dhaabi ansittiin nagaan jiraadha